ሰላም ናቸው ጋይስ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ችግር ነውና ተሸግሮናል። እኔንም ሊቀለቀል ነው ተቀላቀሉ ለማለት መጣሁ። ዱባይ ውስጥ ያሉ ሴቶች ሀቢባ ጋር ነው ችግራቸው የሚፈቱት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ሴፉ ጋር ነው ማለት ነው ሲሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሲሄድ ሴፉ ጋር ሄዳለሁ። አሁን ዱባይ ውስጥ ያለው ደግሞ ሀቢባ ጋር ሄዳለሁ። ሀቢባ አስገብኝ ብዬ ኮሜንት ጽፈው ኦሮምኛ ብቻ ስለሚያውቅ አማርኛ ጽፈት ስለማላቅ አልሰማችም ፍቅሬን ማለት ነው። አሁን ሀቢባ ጋር ነጠላ ለብሼ ፍቅሬን ለመግለጽ በቀጥታ ማለት ነው በቀጥታ መንገድ ማረጃ ሁሉ ይዤ ማለት ነው ማረጃ ሁሉ ይዤ አሁን ማረጃ አለኝና ማረጃ ይዤ ወደ ሀቢባ ጋር ሊገቡ ነው። ለምን ታውቃላችሁ? ሰው ሲፈቅር ማረጃ ይኖር ይችላል። ማረጃ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ማረጃ ይዛችሁ ከሄዳችሁ ፍቺ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ማረጃ አለኝና ማረጃ ሂጄ ወደ ሀቢባ ሊሄድ ነው ጋይስ። እና አላፈቀርኩም ካለ እኔ ፍቺ ያገኛለሁ እናንተም ትሰማላችሁ ማለት ነው። ሀቢባ በቲክቶክ አላስገባሽ ማለችኝ። አሁን በአካል ሊሄድ ነው። በቀደም ለስ ጽፍለት አልሰማችኝም። ቲጂ ነኝ አስገቢ ስላት እምቢ አለችኝ። አሁን በአካል ሊሄድ ነው። ስልክ ቁጥሯም ሰጥቶኛል፣ ሎኬሽኑን ተሰጥቶኛል። እስከ ቤት ድረስ ሂጄ እዛ አጠገቡ ሆኜ የኔ ከባድ ስለሆነ ሊያወራ ነው። ጉዞ ወደ ሀቢባ ቤት። ኢትዮጵያ ሲገባ ደግሞ ወደ ሴፉ ለስጎ ደህና ውሉ። ፓርቲቱ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ፓርቲቱ ትላንትና ሀቢባ ጋር ሂጄ የኔ እንትን ይሄ የኔ ችግር ሊፈታ ይዛ ሲሄድ መቼም ዱባይ ውስጥ ችግር ነውና እንትን የሌባ ጉዳይ ነው። እዚህ ሰሞን የሌባ ጉዳይ ነው ብላ ሀቢባ ሆሮፋ ጠብቅኝ ብላ ቁጭ ስል ሳላገኘው መጣሁት። እዚህ ሰሞን የሀቢባ ክስ የሌባ ጉዳይ ነው የሆነው አሉ። የሌባ ጉዳይ ባስተርም ይሰርቃል ዱባይ ውስጥ ማለት ነው። ፍቅር ብቻ አይደለም። ሳላገኛ ነው የተመለስኩት። አሁንም ዛሬ ሊሄድ ነው እንደገና ምን ላርገው? አሁንም ሆሮፋ ካገኘሁት ሊሄድ ነው ሀቢባ ጋር እና ይቅናሽ በልኝ። ግን እስቲ ሌቦች ውስጥ አንድ ጊዜ ስጡኝ በእናታችሁ፣ ለኔ ብላችሁ ጊዜ ስጡኝ። እስቲ ምን ነው ሌባ ይበዛችሁ ዱባይ ውስጥ? እስቲ ጊዜ ስጡኝ ትንሽ። እንዴ ማስተርም ዳቆኑም እንትኑም ይሰርቃል እንደ ዱባይ ውስጥ ቄሱም ሼኩም ይሰርቃል እንደ ዱባይ ውስጥ። እስቲ አሁን ሀቢባ በእናትህ ዛሬ አጀንዳ ቀይሩና ወደ እኔ አጀንዳ ይሁን ይላቸዋለሁ። እዛ ሆሮፋ ጠብቄ ትላንትና ይኸው ሳላገኘው ነው የመጣሁት። አሁን ሊሄድ ነው። ፓርቲ ትሪ ደግሞ ይዤላቸው እመጣለሁ ካገኘው ፊቲ ማለት ነው። ፓርቲ ትሪ ፊቲ እንዳገኘው ንገሩ ጋይስ። አቲ ሳውዲ አረቢያ ጅራታ? ሳውዲ አረቢያ ጅራታ። ኦኬ ማቃን ከዮኞዳ? ማቃን ኮ ሀፊዝን ጀዳም። Ashama harka fuune nagaan siniifaa ta'u gorogor karni irri nyaatamee gara miidiyaa koo dhufee amma ammaatti irri nyaatamee shamarran dhiira nyaattee gama kiyyaan dhufeen beeku. Dhiiratu shamarraa nyaatee shamarran dhiira himachuu dhufa malee irri nyaatamee shamarran himachuun dhufu jechuudha. Mee kallattumaan sagalee isaa dhageeffannee walitti deebina hundi keessan. Aloo. Abeet nagaa. Akkam fayyaadhaa nagaadhaa jettu. Galata Waaqayyoo akkam. Nagaa bareeda baga nagaan jiraattanii rabbi taati kanaan taate. Maal taate maaltu si mudate? Birrii wayii mucaa tokkoon wal jaallannee birrii wayinaa ergii alansi bira dhufaa biyya alansi bira dhufaa wal jaallannu alansi bira dhufaa maatiin koos rakkataadha. Sin jaalladha baay'ee jaalladha itti walumatti barreessinu obboleessa siitii wal barsiiftee obboleessa sii sanaanis wal baree maatii siitiin akkasuma dubbaddeeni abbaan qabdu haadha malee waliin haasofnee gaafa jennu obboleessisi gaafa wal barreenii ergiif jedheenii waa tokko rakkoon qabdu natti mattee maatiin barsiisuu
isinillee ti jaallatti waan tokko rakkoon qabu ergii fi naan jedhe. Okay, obboleessatu akkas jedhaa? Obboleessa takkas jedhe. Isin immoo na haasofsiisa. Isin immoo na haasofsiisa. Obboleessa ta'uu adda baasteeti. Obboleessadha moo abbaa manaa ta'inna? Maaliin adda baaste? Suuraa siitiif suuraa saffis wal fakkaata garuu har'a na jalaa fide kan ta'a malee. Okay, suurichi si bira jiraa? Kan siina bira jira kan ta'a na jalaa fide. Haa ta'u amma. Bilbila suna jalaa qubate kireenii. Okay, amma suuraan kan ishii kophaattu si bira jiraa? Kan see baay'een na bira jira. Haa ta'u risiitii meeqa si bira jira? Kan birrii galcheemmoo? Kanan birrii galcheef sadiitu na bira jira. Tilmaama maallaqa hanga meeqa ta'a kanatti itti galchite akkaawuntii ishii irratti? Tilmaamaan yeroo tokko 66,600 kunootinni. Kuma meeqa? Wayyaa isin irratti hin erga. 66,600. Kuma 66,600. Okay, nafaan haasa'e booda ergita. Nafaan haasa'eeti. Ergaa fayyaa. Qoy nafaan haasa'e booda galchita. Nafaan haasa'e. Eshi. Amma mucaa sana wal jaalattanii obboleessi illee akkasii wal jaalattan illee haala isinii mijeesseetu ati akkaawuntii kanarratti akkaawuntii ishirratti akka ati galchitu taasise. Turtanii erga wal jaalattanii. Turreerra. Ati Saudi Arabiyaatti fudhachuudhaaf ati Saudi Arabiyaa jirtan naan jechaa turan. Saudi Arabiyaatti nan dhufaa waraqaa baafadheera paaspoortiis baafadheera homaa rakkoo tokko hin jiru naan jedhe. Okay. Paaspoortii immoo natti ergi yeroon jedhe harka dallaalaa jira naan jedhe. Harka dallaalaa jiraachuusaa otoo ta'ee karaa kee deemti sila ta'eef harka dallaalaa maaltu galchire? Situ fudhatama dee? Akka xalabaan dhufaara. Okay. Birrii akkamitti akkas ta'een jedheen. Eshi. Akkasnaan jettee naan irratti ergee nan dhufaa maal taatiree guuttadhee silkii qofan dhabee silkii naa bitee jedhe. Jennaan birrii silkii ammas deebitee immoo birrii 17,700 moo maal ergee inni illee na bira jira. Eeshigaa erga kana hundumaa ergitee fi sin jaaladhu siin jette moo sin barbaadu jette moo si bilookte moo maalidha garaagarummaan amma jidduutti ka'e kun? Obboleessa keetu gaafani maaliif naan dubbachuu diddee jedheen ittiin haa ta'u na buluuki. Inni itti laafatti gaafatamaa ta'e walii wajjin hin jira. Okay, si bilookee? Na buluuki. Isinillee achumaan hin didde shabakaarra sana torkii kanarras galuu diddi. Irra galuu diddi. Irra galtullee naan dubbachuu diddi. Garuu meseenjerri kan koo sagalee hin qabu naan jette sagalee hin qabu barreeffama malee naan jette barreeffama moo hedduu barreeffamni moo bakka barreessee fi homaan ilaalu. Qoy gaafa wal bartan sanaaf karaa feesbuukii wal bartan moo duraan wal beektu? Wal hin beeknu feesbuukumarraa wal barreeffatan jiran. Okay, karaa meseenjeraa walitti dhuftanii waliin haasoftanii jechuudha. Haa ta'u naannoo ishiin jiraattu eessadha? Naannoo nan jiraatu maatiin kan koo Naqamteen jiraatu Gidaamiidha. Gidaamiitti bara obboleessa Gidaamiitti barata. Eshi. Naannoo Dambidoodhaa naannoo Doolloodhaa Dambidoolloodhaa kaanii as gallee. Gidaamitti galuu? Gidaamii Naqamteetti galle. Naqamteetti galanii jechuudha.
Maqaan ishee eenyudha? Amma immoo ati qaba. Maqaan ishii as messenjera irratti Hanaa Oroo jedhamti. Hanaa Oroodha Facebook irratti. Facebook irratti nan ergaati barreessuu dandeessaniin ba'a. Hayyeen hin barreessa. Screenshot gootee erguu dandeessa miti? Nan danda'a. Amma ka gootu? Kan birrii galcheef immoo maqaan ishee immoo Islaaman ta'aa jedhu. Akkasiin akka wanti baafadhee naan jedhu burtukaan fiqaaduu jedhama. Kan maal goote? Akka wanti ishii kan na bira jiru. Okay. Akkaawuntii burtukaan kanarratti galee? Akka wanti nan irratti birrii fida. Burtukaan fiqaaduu jedhamti. Obboleessa koo amma mucaa kana maatii ishii hin beektu qaamaan itti dhiyaattee hin beektu onlaayiniidhaan wal bartanii achiin wal janajjantanii achiin Saawud Arabiyaatti na fudhadhu jettee maallaqa irratti ergite jechuudhaati. Baay'inaan jechuudha. Haa ta'u malee amma ammaatti garuu naannoo ishiin jiraattu hin beektu miti. Abbaa manaa immoo obboleessa ishii jettee siyaasofsiisan malee gargar baastee wanta ati beektu hin jiru miti. Hin jiru. Baay'ee si shawwadamtee jirti. Waaqayyo dafqa kee gatiin rabbiini akka amantaa kee rabbi kadha maallaqni kee gaa hin beekamu. Yookaan namni suura nama biraarra godhatee dhufee si dubbisuu danda'a yookaan abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii dhufanii si dubbisuu danda'u. Isa kana hin beeku ani rabbi guddaa naa beeku waan akkasii gara fuulduraatti irraa of eeggadhu. Yoo si danda'ame miidiyaarra si baasee akka sagaleen suurri ishii akkaawuntiin kun illee akka mul'atuuf illee uummanni Oromoo illee akka argullee ishii taasisaa jechuudha. Ayyee abbaa koo. Viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu laala dhiirri akkas dhiirri si nyaatamaa warri jettan dhiirri nyaatama akkatti dhiirri nyaatamu immoo argitan. Jaalala onlaayinii shamarran bichaa miti kan gowwoomaa jiru baruma isaatiin atti fakkaata. Warruma akkas gara bishaan arabaa fi ruuza arabaa kana qammas xiqqoo sammuu gadhiisa ta'e kanan beeku. Ijoolleen amma ammaatti kaayyoo isaaniitiif ba'an nyaatamanii hin beekanii jechuudha. Jaalalli yeroo tokko tokko baay'ee nama rakkisa hin ulfaata jechuudha. Mee mucaa kana karaa isaan gowwoomsan argitaniittu obboleessa ani jedheetti dhiyaate. Maal jettu kana? Obboleessa akkamittiin obboleettiisaa janajjansiisa akkamittiin wal jaalachiisa? Soba kun. Abbaa manaadha waan ta'eef iyyuu abbaa manaa fi haadha manaatu walii galee mucaa kanarraa nyaate jechuudha. Haadha manaasaa sagaleedhaan gurgurate, haadha manaasaa barreeffamaan gurgurate kan inni nyaate jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Waan dubbatanis waan jedhee nama wallaalchisaa bara keessatti bara bitaa malee adaraa keessan barri akkasiin hin binne jechuun barbaadu. Maan dubbadhu biraa.